gaggeessonni haaromsaa garuu kana kan isaan mirkaneessan tolas. Eeyyeen inni har'aa kun immoo uummata Oromootiif hiikaa guddaa qaba. Addi bilisummaa uummata Oromoo dhaabbilee siyaasaa Oromoo biyya kana keessa hunda olitti akka umrii dheeraa lakkoofsa qabsoo keessa dhaaba turedha. Egaa hundattuu hundaa olitti immoo dhaabbilee uummata Oromoo biratti hiikaa guddaa qaban kan akka Maccaaf Tuulamaa fa'i qabsoo qonnaan bultoota Baalee fa'i gara siyaasaatti jijjiiruudhaan kan adeemamedha waan ta'eef inni karaa nagaatiin dhufee dhaabni kun immoo dhaabni uummata Oromoo biratti maqaa guddaa qabu kun hirmaachuunsaa hiikaa guddaa qaba. Hundaa ol gammachuun kan hooggansa haaromsaa kan qeerroo kan uummata Oromoo hundaati jechaadha. Karaa nagaatiin dirree siyaasaa kana keessatti falmuun ammoo saba biyya sabaaf sablammoota 80 ol qabdu keessatti sabni tokko yoo muufate mirgi isaa yoo tuqame biyya itti wal sosobaa jiraatan malee biyya itti walqixxummaan kabajamu miti naan jedhe namni dubbisee tokko duratti jechaadha. Egaa ammas dirree dimokiraasii bal'isuudhaan dhaabbilee siyaasaa karaa uummata garaagaraatiin maqaa uummata Oromootiinis ta'e maqaa uummata biraatiin morkatan guyyaa irraa kana biyyatti dhufanii akka aboo kanatti jechaadha morkachuun isaanii yookaan immoo dirree dimokiraasii keessatti uummataaf filannoo istiraatejii dhiyeessuun isaanii waan guddaadha. Inni har'aas kana isa guddaati jechuu dandeenya. Egaa keessattuu uummanni Oromoo diddaa dhiibbaa yookaan immoo cunqursaa jalqabeeti guyyaa irraa kana yookaan immoo sadarkaa amma irra game kanatti immoo ummata Oromoo qofa osoo hin ta'in ummata biyyattiitiifuu gaaffii mirgaa waggoota hedduuf ture ummata deebisuu danda'edha. Egaa uummanni kun biyya diiga jechuun danda'amu. Dirree walqixxummaa fiduu ummata danda'u akka ta'e agarsiisa. Guyyoota lamaan sadeen keessa darban kana keessattuu Finfinnee keessatti waan uumame kaasuun danda'ama. Karaa garaagaraatiin tuttuqaan ummata simannaaf dhufe kanarratti gaggeeffameera. Humneen adda addaatiin jechaadha. Haa ta'u malee uummanni kun ofirraa dhoorku humnaan dhoorku osoo hin ta'in ummata of hammachuudhaan jaalala kennuudhaan naamusa addaatiin kan itti fufu malee yeroo tokko milkaa'ee yeroo tokko kan dhaabbatu ta'uun irra hin jiraatu. Egaa waltajjiirraas egaa kallattii garaagaraatiin ammallee ayyaanni kun itti fufaa jira. Mee maal ta'a? Egaa jilli adda bilisummaa Oromoo egaa asgeetiin jira kantiibaan magaalaa Adaamas simannaa jila kanaati. Magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinnees egaa Adaamarra dhufee waan ta'eef haa ta'u ta'a jechaadha. Amma yeroo ammaa kana dirree xiyyaaraa Boolee simatanii san booda Finfinnee addabaabaayii masqalaa bakka uummanni wal eegaa ture halkan sa'a 9 irraa jalqabee jechaadha. Kan nuti dhufne malee guyyaa kaleessaati. Kan buleellee ni jira. Addabaabaayidhuma kanarratti egaa karaa garaagaraatiin tuusii irratti taasifamee sagantaa kana qopheessuun kan danda'ame. Abbootiin gadaa gara eebbaatti dhufaa jiru waan ta'eef tola nuti dirree isaa isaanumaaf haa gadhiisnuuti nuti waan qabnu boodammoo itti deebinee hordoftoota keenya biraan ga'aatii deemne. Daawwachaan waliin turaa jenna daawwattoota keenya gara waltajjiitti. Iddoo nuu qabadhaa. Gaazexeessitoonnis hundumtuu iddoo nuu qabadhaa. Iddoo nuu qabadhaa. ሚዲያም ሌሎች እንግዶችም ቦታ ቦታችሁን ያዙልን። በገገመደን በገገመኔ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ። At this time, we want to say congratulations to all of Oromia. We are so happy that this moment has finally come to pass after being in exile for 27 years. This is such an amazing moment. Waltajjii kanarratti sagantaalee adda addaa qabna. Hasan Hayyaduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa ni jira. Eebbi manguddoota akkasumas sagantaan bashannanaa ni jira. Waan adda addaa asirraa isinii tamsaafnaa kanaafuu ኑሞሊን ቱራስን እንጀና ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን አሁን የምንገኘው በቴሌቪዥን እንደምትከታተሉትና በሬዲዮ እንደምትሰሙት መስቀል አደባባይ ነው። ምክንያታችን ደግሞ ላለፉት 27 ዓመታት ከዚህ አሁን ኢትዮጵያን እየመራ ካለው መንግስት ጋር ጦርነት ላይ የነበረው በዶክተር አብይ አህመድ ተነሳሽነት ይህ ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ በተደረገው ድርድርና ንግግር እነሆ የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ አያና እዚህ መድረክ ላይ ተገኝተዋል። ሌሎች አመራሮችም እዚሁ ተገኝተዋል።
የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ከፍተኛ ቁጥሩ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር። ይሁንና ጥቂት የሰራዊቱ አባላቶችና አመራሩ ከኤርትራ ወደዚህ መጥተዋልና እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ የኦሮሞ ህዝብ ሰላም የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ነውና በገገመደን ሀርካ ኬሰን ወልቀባ አላባ ቄሮ ዳውድ ኢብሳ አያና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበርና ከፍተኛ አመራሮች እዚህ ተገኝተዋል። እጅግ ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። Once again, congratulations. As you see, Dawood Ibsa Ayana is here on stage. Thank you. Galatoma Fayata Walintura. Gadan naga, dalti naga, dalchi naga, uman naga, umati nagai, Oromon naga, Oromiyan nagai, Oromon te chufti nagai, biyen nagai, biyen ten nagai, Barasa biri nagai, Barsisar kamili nagai, Oromon tawar jirtulla, tarm jirtullen nagai, tal jirtullen nagai, nam Oromo yad hankenne filamili nagai, Dalalachi nagai, Dala horme nagai, Ora abula ora nagai, Angala kurufta nagai, Awar nagai agala. Adola baata don kapan. Kiratte baata benki racha bulta baata bulchi noos. Deye baata tekin jir. Gura baata gurri biyana de. Hewan nabo na ayo. Wani me warka. Wani gubbo. Wani utte. Wani tibro balla. Wani beri psikota. Wani jirri wani kiratte. Wani kosulla. Wani kaka yatichu. Wani jarso. Wani lalla bakulu. Wani uraka boro. Wani manja gurra. Wani gurra deye. Wani raparo. Wani nono kunni. Wani wamatur komi. Wani wachokao. Wani barkopora, wani beti gola, wani lala, wani lalle, asitanas, danna bagas, dararamis, mechukabat, nitir sabek, ilma babek, ardaiti, kolbaiti, nunages, villanages, kolbanages, nuiti, ardaiti, kolbaiti. Hewaga kajarti nagya, kailma nagya, kaintala nagya, isini dev, kolba nagya, waka nugot, wagobate nalanges, baranu nages, barinu nages, darsanu nages, dartenu nages, bulchanu nages, bultenu nages, nages. Naufkasha. Ya waggalata. Nagaan ollee galata, nagaan jirra galata, biyyi nagaadha galata, saani namni nagaadha, xinnaa guddaan nagaadha, kan bahe nagaadha. Kan bahe nagaan nuu gale, kan bari'ee nagaan nuu dhi'ee nuu bari'ee Waaqayyo galanni si haa ga'u, Waaqayyo galanni si haa ga'u. Hundumaanu galanni si haa ga'u, kan yaadne nuu guutte, kan yaaddafne jalaa nu baafte Waaqayyo galanni si haa ga'u. Hawwii keenya waggaa 150 fiixaan nu baate Waaqayyo galanni si haa ga'u, Waaqayyo galanni si haa ga'u. Waaqayyo ulfinni galanni si haa ga'u. Ati iddoo bannee nu deebissee iddoo bittinnoofne walitti nu qabdee galanni si haa ga'u. Xinnaan nagaa kan akka galaanaa walitti nyaafte afaan keenya tokko nuu godhi. Nama walirraa dhaga'u Rabbi nu haa taasisu. Tokkummaa keenya nu haa godhu. Yaa Waaqa keenya abbaa qa'ee qa'eetti galchitee siif galata. Haadha qa'eetti galchitee siif galata. Har'as borus iftaanis yeroo hundumaa siif galata. Tokkummaa keenya cimsi. Tokko nu godhi. Wanta barbaadnu hundaatiin beektaa nuuf kenni. Abbaa qa'ee akkuma qa'ee